Oromootiya bakka jirtan hundattuu nageenyi onnee irraa madde isin haa dhaqqabu jedhaati baga waan guyyaadhaa kana nu agarsiise jechuu jaaladha. Baga gammaddan baga gammanne karoorri diinaa fashalaa'eet karoorri diinaa akka inni yaadeef akka inni itti tolfate utuu hin taane akka dhugaan jirtuuf akka ummata Oromoo qulqulluutii fi dhugaan suni hadha ifa baateeti ummanni Oromoo akka gammadu ta'e diinni akka lafa laalu ta'eera. Kana baga gammaddan baga gammanne addunyaarra Oromoon jirtan martuu gammachuun keenya daangaan qabu gammannee jirra. Garuu wanni tokko wanna barachuu nu barbaachisu jira. Barri dhufaa darbaa maraa Oromoon waan irraa baratu qabdutu jira dhiiroo. Waan irraa barachuu qabdu jira. Qaroo keenya ajjeesanii beekaa keenya ajjeesanii jara wanjala takka malee waan hammeenna takka malee nama ofii du'e awwaalachuuf bahe fuudhanii hidhan naqaniiti moonaa hidhaati oloofaniiti terroristii jedhaniiti wanjalanya jedhanii gad ol naqanii hadha warningii malee maalii malee sapiraayizii malee amata takkaaf ji'a jahaa turaniin booda gannuu dhiisan. Amata takkaaf ji'a jahaa ol haga turanii gannuu dhiisan. Kana gayyaaneet dhuga gaddiinsa guddaa keessa turre. Maaliif? Qaroo keenya nu jala ajjeesan. Hayyoota keenya beektoota keenya nurraa hidhan. Gizema tokko Oromoon waan guddaa dhabde jim godhanii akka ibiddaa kana jim nu godhanii turan. Garuu deebisanii fuudhanii gannuu dhiisanii gannuu baasan. Adda warroota hidhamuu qabne hidhanii hidhaa gabbaasanii hadha gammachuu keenya daangaa darbee gammannee irra dhugan. Because dararaa isaaniin hin malle cinqii isaaniin hin malle hidhaa isaaniin hin malle ummanni kuni hidhaas argatee isaan rakkoo san keessa turan. Rakkoo san keessa isaan ba'uun keenya afaan bineensaati ba'uun isaanii gammachuun keenya ka daangaan qabne daangaan qabu gammachuun Oromoo. Garuu diinni kalee isaan ajjeese, diinni qaroo keenya ajjeese, Hacaaluu ajjeese, diinni Abdur Jabbaari ajjeese, diinni Daadhii Galaan ajjeese, diinni isaanii dama kalbi ta'ee, diinni isaanii gumaa dhabdee, diinni isaanii akka dhiiga saree ta'ee achi badeeru diinni sun ammallee diinuma santu jara kana gadhiise. Ammallee gaarantii wayii hin qabnu jarritini gabbaaniiti nagayaan jiraatanii firiidoomiin jiraatan. No, Oromoon ammas salphina guddaa keessa jiran. Salphinni sun nurraa gad takkaallee gad lash jedheen beeku gab jedheen beeku dirooniin dhaaran Wallaggaan dirooniin dhaaran Harar dirooniin dhaaran Gujii ibidda itti roobsaa asiin ammoo waan biraa nu godhaaran. Shiratu jira Oromoo. Shiratu jira jaalataniitii miti. Abiyyi jaalateetii miti. Yeroo biyyattiin qilee ashuutiitti baduuf deemtu addunyaa irraa international community pressure itti uumtee waan godhu wallaalee waan qabu ol dadhabee keessaallee wal jeeqee wal findigee isaan wanni godhan wanni hunduu harkaa bade gaddeebi'ee hayyoota Oromoo karaa wayitiin tafaafurseet joonjeesseeti Oromiyaa kanarraa haga wayii waa tasgabbeessuuf. Because Oromiyaan ammaa kanatti akka jabaatee itti deemaa jiru qabsoon qeerroon akkuma jiru akka qabsootti duulaaru quba qaban. Hidhannootti akka duulaaru quba qaba kan. Maaliif kun waan ibidda dhaamuuf deemu miti. Ibiddi qabateeru ibidda dhaamu qeerroon qara harka duwwaa karaa gabbayee iyyaaru amma harka duwwaa hin bahu hidhadhee gas deebi'aa jedhee bosona every single month every day gadi gayyaasaara jechuudha. Isaan train godhaa gabbaasaara woboon olaan. Kanaaf diinni kaleessa nu ajjeese hadhallee kan nu ajjeesaaru garbichi oppiidiyoon garbichi naafxanyaa hadhallee huleemasan jira. Kanaaf Oromoo Jawaari nuu baasanii gammachuu kenna. Baqqalaa nuu baasanii hidhamtoota kenna nuu baasan gammachuun kenna kan daarii hin qabne.
asitti hin dhaabatu. Hidhamtoonni maqaa Oromootiin Oromoo ta'uu isaaniitiin shane jedhaa maqaa itti baasaa gandarraa haga godina haga gubbatti hidhanii hadha dararaan deemaa takkaan dhaabani takkaan lashin jenne. Takkaala shijin haati Oromoo salphachuun abbootiin Oromoo salphachuun Oromoon gaddadoo keessa guyyaa maraa guyyaa gadda abbootii gadaa nurraa ajjeesan hin irraanfanne hadha dhiinni keenya fresh ammas kana daganneeti gammachuu diqqoo kanaan gammachuu jarri warri hooggantoonni keenya mana hidhaan hiikaman kanaan gammannee dhaabachuun achi dhaabannee hulee geennerra jechuun dogoggora guddaa. Kanaaf hulee sanirra ammallee qarannee waan isaaniin mallee mana hidhaa naqanii ammallee kan nu gabbaasanii isaan wanni galateeffachuuf hin qabnu. Dhiifamsa isaanii goonee gad dhiifne no jarri kun waan balleessine waa ajjeefne waa hanne ummanni kunniin Oromoon nagaan bayee nagaan haa galu Oromiyaan Oromoon haa bultu Oromoon afaan ofiitiin aadaa ofiitiin kabajamee haa jiraatu Oromoon tokko qe'ee ofirra doorsifamuu haa dhaabu ka jedheen wanjala ta'eet hadha wanjalli suni hadhallee itti fufee jira jechuudha. Kanaaf shirri xaxamee ammallee jiru jechuudha. Abiyoot kaasee shira xaxee Oromoo ammallee maal godhuuf itti qoxaashootti dhaatee joonjeessuuf deemaaru Jawaariin gadhiisuun international community confusii godhuuf wanni deemaaru waan kanatu jira. Kanaaf jaalateetii miti kan nu gadhiise isatu dhiphinnatu hucuucama keessa gaggaleeti. Olaa irraa, woboo irraa, TDF irraa, international community irraa keessaan jeequmsitti dhufe martu kun martuu akka dhodhooyee jijjigaaru uf argeeti. Ummata Jawaar ummata tasgabbeessaa waan kana yoo godhe wanni wayii Oromoon tasgabboofti jedhee yaada qabuun kana international community illee kanaan kontroolii godha yeroo dheereffadha waan jedhuun tilmaama kana waa hojjete shira biraallee kan qabuun malee tokkollee Oromoof yaadeeti yookiin Jawaariif yaadeeti yookiin Oromoon bilisa taateeti miti. Kanaaf kana quba qabaanneeti ammas dammaqiinsaan waan nuuf maluu fi waan keenyarratti haga ilmi Oromoo tokko diqqaa haga guddatti bilisa bahee Oromiyaan bilisa taatee qe'ee ofiiti namni nagaan bahee galutti haga Oromiyaan bilisa baatutti nageenni wayituu hin dhalatu. Kanaaf kana quba qabaannee ammas qabsoo keenya itti cimsinee wal faana hiriirree wal jala deemnee ufafotti akka deemuu qabnu kana quba qabaachuu qabnu. Kanaaf gammachuu teennallee tasgabbeessineet gammachuu keenyallee hin gammadinaa miti gammachuu keenya rabbi bineensa harkaa kan nu baase galata guddaa garuu asitti dhaabatu. Kun ajandaa isaan nuu kennanii ajandaa qarallee hidhamtoota keenya hidhamuu hin qabnetu isaanillee hidhanii namoota du'uu hin qabne nurraa ajjeesanii hadhas dhiinni sunis hin baane hidhamtoonni illee cuftunuu hiikamee gadi hin baane. Kanaaf wanni kunniin martuu ergan taanetti Oromiyaan bilisoomte bilisa baate jennee wanni harka dhahaa deemnu jiru kana quba qabaanneet Abiyyi illee wanni quba harka dhoofne wanni galateeffannu illee hin jiru takka kun waan qara nu malatu wama keenna dhabne isuman nu deebe ammas ka hedduu nu deebine waan jiruuf gaafiin keenna qabsoon keenna itti fufa cimee itti fufaa jecha. Hadha warri biltsiginnaa akka hangaasaa keessatti qabsoo guddaa gooneen lola guddaa gooneen kunoo hayyoota keenya baafne dhengadda hangaasaa fa'aa miti ka Jawaar farra duulaa ture. Laallee beekshira jiru. Hadha biltsiginnaan diyaasporaa irraa galte martuu qabsoo maalii gooneen maal gooneen lola guddaa gooneen hayyoota keenya hooggantoota keenya gadhiisifne jedhanii kunoo gad nu dhiisaaran. Kana quba qabaadhu. Kana quba qabaadhu rakkoo guddaan akka isaan keessaa jiru dhooyee kanatu dingata surprise gad nu baasanii kunoo Oromoo gasii dhiibneerra kana jedhaniit akka galataa wayitiitti nurraa waan eegantu jira jecha. Kanaaf kana quba qabaannee hubannee dammaqiinsaan ammas
ufafot akka deemuu qabnu takka akka gufuu nutti hin taane maaliif dhiinni Hacaaluu hin baane dhiinni Abdul Jabbaarii hin baane Oromoon hadha du'uu hin dhaabanne dirooniin tumamuu hin dhaabanne Oromoon dararamuu hin dhaabanne kanaaf kun oduu jiru guyyaa takka illee ija takka illee limsannu wanni galateeffannu illee hin jiru kanaaf ufafot fufnaa kana quba qabaadhu kanumaaf dhufe galatooma gizee biraatti walitti dachaana ulfaadha tanuma nagaatti.